Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota maatii Chaalaanii Fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo hunda dursee isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu. Egaa har'a qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe akkaataa haala salphaadhaan waxii foonii ittiin hojjennudha. Egaa biyya uuman kana keessatti waxii foonii haala kanaan hojjetama. Iddoon ani hojjedhu mana ani hojjedhu keessatti jechuudha. Tokkoffaa irratti kanan ani qopheeffadhe shunkurtii, timaatimii, qaaraa faranjii, dinnicha, jinjibila, qaaraa xiqqaa, gilgilaa yookiin sabbaaraa, foon jechuudha. Foon hiitti akka haala salphaadhaan dafee nu bilchaatu meeshaa kanatti fayyadamuun nurra barbaachisa. Kanaaf tokkoffaa irratti shunkurtii akkuma argitan viidiyoon akkasinitti dheeranneedha qopheeffadheen jira. Wanta hundumaayyuu shunkurtii, timaatimii, qaaraa faranjii, qaaraa xiqqaa fi guddaa fi dinnicha, sabbaaraa yookiin gilgilaani. Ifa hojii sabbaaraan kun waan jedhamuun beeku. Kanaaf qimamii waan ani qopheeffadhe immoo sitti kana fakkaataa barbaree, irdii fi kan kana fakkaatan akkuma viidiyoo irratti argitan kana. Kanaaf shunkurtii, zayitii fi erga shunkurtiin xiqqoo bilchaatee booda isaan kana waliin nan makaa. Ergan isaan kana waliin makee shunkurtii sirriitti bilchaate boodatti timaatimii, qaaraa fi dinnicha itti naqaa. Maaliif dinnichi baay'ee jabaa waan ta'eef ammuma dursee itti naquu qaba. Yeroon itti naqu kana fakkaataa dafee jira. Foonichis waan qophaa'aa jiruuf amma yeroo foonichis qimamii waan sirriitti bilchaata. Foon duraan kophaatti affeelee isinitti mee jira. Kanaafuu foonicha waxii karaa waxiitti naqa. Foonichi kana fakkaata. Foonichi asii baay'ee jabaa waan ta'eef kophaatti affeeluun nu barbaachisa. Waxiin Itoophiyaa fi foonii Itoophiyaa fi biyya Arabaa kana garaagarummaa guddaa qaba. Hundi akkuma isin beektanitti iyyuu. Kanaaf waxii kanatti immoo naquuf kana fayyadamu ani leemuu goggogaa kan ta'edha. Kanaafuu kana fayyadamna jechuudha. Yeroo baay'ee leemuun goggogaadha kana fayyadamnu waxii fooniitii fi sabbaaraa yookiin gilgilaan isa jedhamu kana itti naqee jira. Waxichi amma ibidda jalaan xiqqeessa bilchaatee jira. Yoo bilchaatu waxichi kana fakkaata. Amma mooyituu karaa ruuzii adii affeellachuutti deema. Ruuzii adii affeellachuudhaaf kan nu barbaachisu bishaan soogiddaa fi zayitiidha. Zayitii sababni inni itti naqnuuf ruuzichi akka nu jalaan caccabnee fi ruuzii erga miice sa'aat tokko turee jira. Erga miice sa'aat tokko bishaan isaa keessa gannaqee jira. Yoon bishaan isaa keessa gannaqu kana fakkaata. Amma bishaan ruuziif qopheeffadhes naaf daffee jira. Ruuzii gara bishaaniitti naqa, gara daffisuutti deema yookiin gara affeeluutti bilcheechuutti deema jechuudha ruuzicha. Kanaaf ruuzichi yoo bilchaatu kana fakkaata. Zayitii yoo fayyadamne kaa ruuziin nu jalaa caccabuu hin danda'u. Zayitii xiqqoo ishee fayyadamuu qabna bishaaniitti jechuudha yeroo ruuzii affeellu. Kanaaf ruuzichi kana fakkaata. Waxiinis xumuramee kana fakkaata. Yeroon qopheessu yeroon dhiyeessuuf deemu waciitti kana fakkaata. Ruuziinis kana fakkaata. Xumuree jira. Kanaaf viidiyoo laayikii, sabiskiraaybii gochuun dagatinaadha. Gamanumaan isin beeksisa. Egaa har'a misaan qophaa'e kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turaadha. Isin jaaladha, isin kabajaa.